keenya har'aa egaa oduu babbareedaa oduu ciccimaa qabnaa. Oduu keenya har'aa isiniin dubbisa ammaa. Oduun keenya jalqabaa waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jiraadha. Waa'ee isaas isinitti himnaa. Dr. Muluu Naggaa aangoo gadi dhiisa jedhee gaafatee jira. Kanaanis waa'ee naannoo sanaa isinitti himnaa. Gara lammattaatti gaafa dhufnu oolmaa Oromiyaatiin isinitti himnaa. Oolmaa Oromiyaa keessaa Dr. Abiyyi irratti yaaliin ajjechaa godhamee jira jedhama. Waa'ee isaas isinitti himnaa. PP Oromiyaa fi PP Amaaraa jidduu garaagarummaan yookiin garaagarummaan sadarkaa diinatti diinummaatti ol guddatee itti fufee jira jedha. Waa'ee isaas isinitti himnaa. Somaalee fi Affaar jidduu waraana hamaatu deemaa jira. Dammaqaa Makonnin Amaarri hidhachuu qabaa jedhee ammas yeroo lammaffaa dubbatee jira. Sadaffaa Sudaaniin waraanaaf of qopheessaa jirti. Karaa hedduudhaan egaa waraana kana geggeessuu qabna jedhanii of qopheessaa jiru. Noorween ammaas biyyoota biraa wajjiniin Noorweenis biyyi Noorwees akeekkachiisa kenniteerti. Ameerikaan nama gara Itoophiyaatti erguudhaa fi UN dhimma Itoophiyaa laallatee yeroo dhiyoo keessatti ni ta'a jedhamee eegama. Egaa kana oduun keenya amma oduu bal'inaan isinitti himnaa. Oduun keenya jalqabaa waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira jedha. Har'a baay'inaanii bakka waraanni itti geggeeffame kana gabaasne baay'een isaanii waa'uma jiddu galeessaa kanarratti kan isaan xiyyeeffatanii oolanii. Haa ta'u malee waraanichi kuni bakka baay'eetti walumatti gaarreeffatanii jiru. Miidiyaan tokko miidiyaan Eritiriyaan Haab jedhamu tokko maappii har'a baasetti harki 90 ol ammallee Tigraay maappii wajjiniin kan kaase bakka magaalota mootummaan qabatee akkasumas magaalota warri wayyaanii yookiin dhaabbilee qabatanii baasee jira. Haala kanaan egaa parsantiin 90 ol Tigraay keessaa ammallee harkuma wayyaanii jiraachuudha kan inni ibsu. Kana wajjiniin egaa Dr. Muluu Naggaa kanii hoogganaa Tigraay ta'ee bilchiginnaadhaanii gara Tigraayitti ajajamee hojii yookiin aangoo gadi dhiisaa jedhee dubbatee jira jedhanii akka inni jedhutti tokko wanti waadanii mootummaa federaalaatiin galame tokkoyyuu hin raawwanne uummanni hedduu rakkachaa jira. Beela hedduudhaaf beela guddaaf saaxilamee jira. Lammaffaa mootummaan hin soba malee mootummaan rukutee maal godhe jedha malee mootummaan kan inni qabatamaanii harkaa qabu kan naannoo Maqalee qofaadha. Naannoo Maqalee qofa to'atee jira malee sanaan ala to'atee hin jiru. Kanarraa kan ka'e rakkootu mul'ata. Sanaan alas lafti Tigraay ammallee kana dura silaa kan deebi'uu qabuu fi kan bulchiinsa Tigraay jala ta'uu qabu. Warri kun keessattuu warri Amaaraa har'allee lafa sana ofumaa qabatanii jiru. Mootummaan federaalaa lafa sana gadhiisisuudhaaf yaalus hin dandeenye. Kanaaf mootummaan federaalayyuu dadhabee jira. Mootummaa federaalaa dadhabe kana keessaa anis wajjiniin dadhabuu hin qabu aangoon gadi dhiisa jedhee gaafatee jira jedhanii. Haa ta'u malee keessayyuu gara Oromiyaatirra warri jiranii fi mootummaa federaalaa keessa warri jiran baay'ee kadhachaa jiru. Nu obsi yeroo gabaabaa qofa nu obsi rakkoo garagaraatu nu mudate rakkoo sana keessa bahuu kan dandeenyu yoo obsa qabaanne qofaa jedhanii ni jiru jedhanii. Haala saniin egaa amma rakkoonni kaabaa suni baay'ee hammaatee itti adeemuun isaan oolu jiddu galeessas rakkoo hedduutu mudachaa jira. Jiddu galeessa rakkoon jiru kuni yoo itti fufee jedhee achis naannoo Tigraay keessa wanti jiru suni hammaachaa deema. Rakkoon kun egaa waan biyyattiin takka argitee hin beekne saaxiluu ni danda'a jedhameeti kan yaadamu. Gama biraatiin gara oolmaa Oromiyaatti deemnaa namoonni baay'een isa dhaga'uu waan barbaadanii fi namoonni baay'eenis karaa keessatiin karaa alaatiin waan nu gaafachaa turaniif nutis dhimma kana baay'ee qulqulleeffachuu fi waan hojjechaa turree fi egaa dhibbatti qulqulleeffanne jennee isinitti himaan jirru hanga sa'aatii kanaatti odeeffannoo eegaa jirra. Odeeffannoo qabatamaa nama quubsuu fi qaama qabatama qaama odeeffannoo kana dura nu laatan irraa hanga ammaa hin arganne. Kanaaf dhiifama isin gaafannaa.
waan hamma qulqullina oduun lammaffaa kun egaa waa'ee Abiyyi waa'ee Dr. Abiyyi irratti yaaliin ajjeechaa godhamee jira kan jedhamudha. Kana duraan dursee kontekstii isaanii isinitti himaa maaltu ta'uu qaba akka jedhamu yookiin akkatti nani dhaga'ee fi wanta ta'aa jiru kana jechuudha. Ganama har'aa namni tokko namni garuma masaraa mootummaa jiru tokko akkuma carraa naa bilbilee nama Abiyyitti dhiyaatu masaraa sana keessas darbee deemuu fi ba'uudha. Namni kuni naa bilbilee hin beeku, naa bilbilee waanuma tokko na gaafatee waanuma tokkos waan oduu kana nan dhagaa maal jedhee booddarraa namni kuni hooggantoota hin qabnu, hooggantoota dhabnee jirra, Oromoon hoogganaa dhabee, Oromoon hoogganaa hin qabu, rakkoo liidarshiippii kuni Oromoo baay'ee qunnamaa jira jedhee egaa kana durasi waa'ee keessattuu hidhamuu Jawaar kana wal qabatee baay'ee waan walitti dudubbannuu fi waa'uma Jawaar sana dubbata jedheen dhiise anis otoo hin gaafatin hafee achiin booda xinnoo ture namni wayinaa bilbilee rakkoon akkasii jira dhageesseertaa naan jedha lakki anuu hin dhageenyin jedha. Achi rakkoon akkasii uumamee jira masaraa mootummaa keessatti jeequmsa guddaatu jira. Warri Amaaraa kuni keessattuu dhukaasa bananii Abiyyi rukutuu hin oolle. Achi namoonni muraasni qabamanii jiru. Namoota qabaman san keessaa immoo waraqaa eenyummaa arganii jiru. Waraqaa eenyummaan suni waraqaa eenyummaa miseensa wabooti jedhutu keessaa argamee naan jedhan. Achiin booda nannahee maaliifii kana dura waan hin dhaga'ee jira. Guyyaa 3 dura odeeffannoon tokko qabatamaan dhaga'ee ture. Odeeffannoon dhaga'e kuni qaamni tokko loltuu gara kibba Oromiyaatti leenjisee akka isaan jedhanitti akka odeeffannoo achi dhufetti loltuun kuni kan leenji'anii Keeniyaa keessatti naannoo Sololotti leenji'anii achiin booda loltuun kuni naannoo 1,000 hin ta'u gara Finfinnee dhufanii jiru naan jedha. Gara Finfinnee kan dhufan immoo beekamtummaa mootummaatiin jedha. Beekamtummaa mootummaatiin erga jedhe mootummaatu leenjisate jechuudha. Harka keessaa qabaa jechuudha mootummaan. Kanaaf wanti kuni maaliif jennee jechuun naheeni anis duraan dursee anumti duri yeroo miseensa ABO ture loltuu hin deddeebisna. Booranaa finnee salaalee kaasnee immoo yookiin shawaa dhiyaa kanaa yookiin gara Wallagga Bahaa kanaa Harargeetti hin geessina Harargee wal keessa hin deemsisna waan akkasii numa ta'a. Waboonis akkasitti numa sochoosa. Kanaaf waan kana qulqulleeffachuun qaba jedheen namoota wabootti dhiyaatan gaafachuudhaaf gaafan jedhu egaa agasitti homtuun ta'u jechuudhaan iddoon bilbiles naa deebisuu dhabuudhaan callisee taa'e. Amma kuni nama waan akkasii kun uumame jennaan direct namoota sirriitti beekuu gaafattee maalinni kuni waan kana quba qabduu jedhee gaafadhu. Waan kana quba qabduu gaafan jedhee gaafadhu warra wabootti dhiyaatan kuni loltoonni waboo shawaa keessattuu shawaa dhihaa, shawaa kaabaa, Finfinneetti magaalota dhiyeenyan jiran baadiyyaa keessa hin socho'u. Sirrumatti socho'aa jiru waan magaala sana keessatti Finfinnee keessatti godhamaa jiru tokkoon hubatu. Guyyaan odeeffannoo in argatu. Odeeffannoo qabu kan Amaarri leellisu kun kan Amaarri roorrisaa jiru kanas quba qabu. Kanaafiyyuu waan akkasii kanaa hin qolanna jedhanii eeggatu malee Finfinnee keessa hin jirani. Finfinnee keessa galanii hin jiranii jedhanii natti himu. Erga natti himaniin booda egaa waumatu ta'a jedheetiin kanan anis amane achiin booda odeeffannoo kanaa ammas irra deddeebi'ee gaafachuu jalqabee odeeffannoo kana akka irra deddeebi'ee argadhetti waan kana kan godhe qaamni godhe hin beekamu garuu kana duras akkuma dubbachaa turre deddeebine kan dubbachaa turre fonqolchi mootummaa godhamuu ni danda'a.
kan jedhu irra deddeebiinee dubbachaa turre yaalii fonqolcha mootummaa kanaadha kan jedhanii yaadanii gama biraatiin egaa wanti warri shakkamanii warruma PP Amaaraa kana keessa jiranidha. Kan shakkamanii baay'inaanii kana dura Dammaqa Makonnin akka masaraa hin seenne dhorkamee jira. Gadduu Andaargaachoo dhimma kanarraa naangorraa ka'ee jira. Namoonni baay'een gara PP Amaaraa kanarra jiran Abiyyitti akka dhiyaanne godhamanii jiru. Walitti dhufeenyi isaaniitii fi wal arrabsuun keessattiyyuu jechoota hamaa walitti deddeebisuu warra duukaa jiran immoo abbootii qabeenya isaa ta'anii basaastota isaanii kana wal jalaa hidhuun kun wal jalaa saaxiluun kun itti fufee ture. Kun egaa waa'uma xinnoo eegama jedhamee ture. Dursees immoo walgahii biltsiginnaa irratti ifatti Abiyyiin aangoo gadhiisi jedhanii ture. Inni sun refaatu uume hunduma caala warra kaan dhiisee warra Oromiyaa kana ofitti qabu yaalee ture. Innis kanarraa kan ka'e egaa most likely isaantu raawwatee kan jedhutu jira. Haala kanaan egaa akka jedhamutti dhukaasa itti bananii dhukaasa erga itti bananiin booda namoonni muraasni madaa'anii jiru. Namoonni muraasni kan madaa'an hunduma caala kan amannu miidiyaan Suudaanii tokko baasee jira. Miidiyaan Suudaanii suni kan inni baasee namni tokko karaa afaan Ingilizitti nu jijjiiree jira. Kan afaan Ingilizitti jijjiirame sanan isinii dubbisaa exactly sirrii miti. Kan inni jedhu the office of the Prime Minister has issued a statement in which says he has been transferred to the Republic of Italy for a treatment from an injury he suffered last week due to the exchange of fire between his bodyguard in the National Palace because of what the source called the outbreak of anger between guarding team because he did not enter the Matakal area of the Benishangul area era Benishangul Gumuz zone jedha. Egaa tarii maybe namni kun miidiyaa Suudaaniiti. Miidiyaa Suudaanii bilbilee soorsii keessaa argadhe kan jedhudha kan inni dubbachaa jiru. Walumaa galatti egaa wanti haga ammaa nuti qulqulleeffachuu yaallee yaalii ajjeesanii miti. Yaalii ajjechaa godhamuu isaati. Yaaliin ajjechaa kuni namoonni baay'een akka jedhanitti eeda kan godhamedha kan jedhani. Sana duras godhame warri jedhan jiru. Haa ta'u malee ministeerri haajaa biyya alaa Ingilizii kaleessaa gara Itoophiyaa ture. Abiyyi wajjin wal argee mari'adhee jira jedhee jira. Namni kuni hin soba jennee yaadnu. Hin argine soota hin argu jedha. Hin argine jedha. Tarii bilbilaan fa'aa haasofsiisuu danda'a malee qaaman wal arganii ta'uu dhiisuu danda'a. Otoo qaaman wal arganii jiraatanii miidiyaa waraabeen dabarsaa. Lammaffaa immoo akkuma Suudaanii saniyyuu miidiyaadhaa fi ibsa waliin hin kennu ture. Ibsa waliin kennu kanas maaliif akka lagatan gaafii waan namatti uumuudha. Sanaan alas mul'atee hin beeku. Abiyyi yeroo dhiyootti koovidii fa'aa dhukkubsate kan jedhamu suni jira. Lammaffaa stressii qaba kan jedhamu sunis jira. Kanuma kanaan egaa wal qabatee wanti baay'een kan nutti agarsiisaa jiru Abiyyi rakkoo keessa akka jirudha. Isa bira darbee ammas waajjirri isaa ibsa baaseera. Waajjirri isaa ibsa baasanii waan hunduu nagaadha. Abiyyis nagaadha. Homaa waan tokko yaadda'ina jedhee jira. Taayyee dandaasi waan hundumtuyyuu nagaadha. Hin yaadda'ina jedhee jira. Garuu hin yaadda'inaan kun maaliif jedhame innumtuu mataa isaatti shakkii uuma. Isaanii waajjirri muummee ministeeraa mataa isaatiin social media irra wanti deemu sobaa fake newsidha jedha. Egaa innumtuyyuu immoo social mediaadha jedha. Yeroo baay'ee miidiyaan kuni social media kan nuti social mediaan kan qeeqamu inni guddaani social mediaan oduu hin taane yookiin oduu qabatamaa hin taane dabarsa. Karaa ittiin verify godhanii jiru. Fake newsiin kuni hin baay'ataa jedhaniiti. Kanaaf immoo akka qorichaatti kan laalamu mainstream mediaadha. Mainstream media jechuun akka televezyiinii akka reediyoo kana keessattuu televezyiiniin
bakkan isaaniiti televezyiiniin achuma jira yeroo naannoo Amaaratti halkan sanaan yeroo waraanni geggeeffamee ture yeroo walajjeessan sanatti halkan sa'aatii sanitti miidiyaatti bahee namni dubbatee lammaffaa gaafuma san egaa fonqolchi mootummaa yoo yaadamee jiraatee guyyaa sanidha etamaaዦrii biyyattii kan ajjeesanii yeroo san Abiyyi miidiyaa waamee dubbate. Miidiyaa waamee gaafa dubbatu ifatti miidiyaa waamee waan akkasiitu jira jedhee ifa godhee dubbatee jechuudha. So amma maaliif dubbachuu dadhabe waan sana? Lammaffaa gaafa isumarratti iyyuu yaalii ajjeechaa godhan yeroo dura filatamu sani fiigee akkuma galeeni miidiyaa irratti baheeti warra maalii yaqan jiboochi isiniin ta'uu isiniin milkaa'uu maaliin taatanii jedheeti gaafa san kan dubbate. Amma garuu maaliif suni hundi dhokate? Maaliif mainstream miidiyaa irratti bahee waan kun sobaa uummanni tasgabbaa'uu qaba maaliif jechuu dadhabe? Kanaafi waan kuni waan nama shakkisiisu qaba. Baay'inaan hanga ammaa turuun kuniyyuu oduun akkasii kuni bal'inaan odeeffamaa jiru. Oduun akkasii kuni otoo odeeffamaa jiru oduun kuni soba jedhanii dhibbatti amanuudha fi namni kuni silaa as bahee jira ofiin jechuu qabaa ture. Kanaafi rakkoon tokko akka jiru nutti mul'ata iddoo sanitti jechuudha. Hunduma caala. Namoonni tokko warri nu morman jiru karaa kanaanis. Namoonni tokko miidiyaa irratti akka hin baane kan gorsee Isaayyaasi miidiyaa irratti hin bahe. Yes, Isaayyaasi wanti inni gorse jira. Isaayyaasi moodeelii godhatee Abiyyi wanta ignore godhe baay'eetu jira. Isaan keessaa Abiyyi paarlaamaa dhiisi. Paarlaamaa waan jedhamu iyyuu tuffadhu. Paarlaamaan gatiin qabu maalis hin qabu callisaniiti. Paarlaamaa sana ittiin dhiyaatanii jedheeni amma dhimma paarlaamaan qabu. Abiyyi Isaayyaas akka jedhanitti yoo biyya kana bulchuu barbaadde be a perfect dictator jedheeni jedhu. Abbaa irree isa dhuma, abbaa irree isa beekamaa ta'e. Isaayyaas ministeera yoo barbaadeen kaasa, yoo barbaadeen waam. Ministeera yoo barbaade wayyaanaa miicca jedheen hin miicca. Yoo waan fee godhi jedheen hin godhaaf ministeera. Paarlaamaan qabdu biyyattii. Filannoo hin beektu biyyattii. Oodiitaa waan jedhamu hin beektu. Bajeta waan jedhamu hin beektu. Pilaanii waan jedhamu hin beektu. Abiyyi garasitti deemaa jira. Isa yeroo darbe kadhatee biyya alaatee fide jedhu ani kadhadhee kana fide maaltu sin dhibe jedheeni warra paarlaamaatiin jechuudha. Paarlaamaatti bajanni dhiyaatee hin beeku. Paarlaamaatti Oodiitiin dhiyaateen beeku. Oodiitiin otoo hin dhiyaatiin waggaa 2 darbee jedhama. Amma biyyattii sana yoo xinnaate bara wayyaanee wal bira qabnee ilaal bara wayyaanee qarshiin hin nyaatama karaa baay'eedhaan hin bada garuu haa xinnaattu haa guddattu hin gabaasu paarlaamaatti. Haa xinnaattu haa guddattu Mallasis haa ta'u Mallas amma baay'ee dikteetarii namni jedhame yeroo sanitti Mallasii hamma tokko hin gabaasaa ture. Hamma tokko. Paarlaamaa dhaqee waan akkasii ta'e jedheen dubbataa ture. Amma garuu sun hundi hafeera. Egaa kun hundi maaltu agarsiisaa? Abiyyi Isaayyaas akka moodeelii godhatee moodeelii perfect model godhatee akka deemaa jirudha kan nu agarsiisu. Haa ta'u malee amma dhimma keenyatti gaafa deebinee jennu rakkoon kuni sirriitti mul'ata. Rakkoon kuni rakkoon waatu jira. Waumatu jira waan nu jechisiisu keessa nu galchee jira. Sanaafi maaltu ta'uu qaba maaltu ta'uu mala jennee olaallee jennee siinaariyoo kaasuu dandeenya. Siinaariyoo kanarratti uummanni keenya hunduma caalaa of eeggannaa gochuu qaba. Uummanni keenya yooma waanumti fe'iyyuu uumame miiraan bahee miiraan waan tokko keessa galuu hin qabu. Miira tasgabbaa qabaachuu qabna. Miira tasgabbaa qabaannee wantoota si'aayinaan hordofuu qabna. Duubatti jechuun qabnu si'aayinaan hordofuu qabna. Garuu fiiganii abbumti tokko waameedhaaf galuun qabnu hiriirri yeroo kanatti waamamu jiru. Hiriira bahaa maalidhaa? Lafa keessan isinirraa saamameef hiriira bahaa wanti jedhamu ammatti sirrii.
dhuguma lafti saamameera lafa sanaaf qabsaa'uun nu barbaachisa yeroo lafa sana qabsoof nu jira yeroon ifa ta'u yeroon waan sana irratti mari'annu jechuudha. Warri saamsises immoo warruma amma jiru kanaadha. Eenyu warruma amma jiru kana isaanuma Adaanech Abeebeeti kan saamsisaa jiru kan biraa miti. Warri kunis baay'eetti jiru kan lafa saamsisaa turanii egaa lafti durii saamame Oromoodhaaf hin deebine ishuma hin deebisne jedhamu isaan iyyuu Adaanech Abeebee namoota baay'ee mana isaanii irraa dhaabsistee warra kondominiyeemiin kennameef warra hojiin kennameef isa hunda achi keessaa baasuudhaaf yaaltee ture. Kuni hundi dhaabachuu qabaa kana hundayyuu yeroo itti falman yeroo itti raawwatanitu jira. Kan biraa kan asitti kaasuu barbaadnu keessattiyyuu humna hidhatee jiru humni nageenya poolisiin Oromiyaa waanuma hundumaayyuu ija qeeqatiin fi ija shakkiin ilaaluu qaba. Sochii naannoo sanatti Finfinnee keessatti gaggeeffamu hundumaayyuu hordofuu qaba. Akka bara wayyaaneen kan ishiin kasaartee wayyaaneen kan ishiin Maqaleetti galtee waan humni Oromiyaa suni humni hidhate suni achi keessa jiruu fi isaan sodaachiseef. Kanaafiyyuu yeroo kanatti hunduma caala wanti isin gochuu qabdan keessattuu humni Oromiyaa warri hidhatanii kana raawwachuu qabdu. Kana hojjechuu qabdu. Eeguu qabdu waanuma hundumaayyuu. Tokko gamoo mootummaa naannoo Oromiyaa hunda eeguu qabdu. Lammaffaa gamoo federaalaallee to'annoo keessan jala jechuun dhaqaa to'adhaa jechuun miti. Garuu naannoo sanarra wanta jiru sirriitti ija gaariidhaan laaltanii ija gaariidhaan jechuun ija si'aayinaan ija shakkiitiin laaltanii fageenya ta'u to'achuu qabdu waan kana maaltu ta'aa akka jiru jechuudha. Hanga masaraa mootummaa sanitti jechuudha. Sanaan alas keessattuu poolisii federaalaa keessa kan jirtan eegumsa hidhamtoota siyaasaa cimsuu qabdu. Hidhamtoota siyaasaa balaa kanatti yookiin balaa wayii uumameedhaaf jedhanii miidhuu danda'u. Haala amma jiru kanaani hin beekamu waan akkasiitis jiraachuu mala. Kana duras waan akkasii hin yaadama jedhamee akka odeeffannoo qabatamaas miti garuu ijuma shakkiitiin namoonni hedduun nutti himanii jiru. Egaa shakkiin waanuma hunda shakkuun iyyuu barbaachisaa waan ta'eef kanaafiyyuu naannoo sanis eegumsa cimsuu nama tokko nama addaa nama namne nama tarkaanfii fudhachuudhaaf barbaadu argitanii innaan dafaatoo to'annoo jala oolchaa. Kana durasi wanti yayyaalaman jiru mana hidhaa san keessatti ifan baasnu bara tokko ifa hin ba'a. Wanti yayyaalaman jiru garuu wanti yayyaalaman suni yeroo hundumaayyuu Waaqayyos nu gargaaree namnis eegumsis gargaaramee fashalaanii jiru wanti baay'anii. Kanaafi ammallee taanan eegumsa sana akkasumatti itti fufaa baay'inaan uummata keenyaaf egaa warra keessattuu Jawaar fa'aa warra hidhamtoota siyaasaa kana warri eegaa jiranii baay'inaan Oromoodha amma kan eegaa jiranii warri kibbaa kunis hammi tokko keessa jiru sanaan alan jiranii shakkiirraa kan ka'e namoota jijjiiranii fi jiru. Kanaaf ijoolleen Oromoo waan kana inuma eeguu inuma qabsaa'u jennee yaannaa inuma waan barbaachisu san hanga barbaachisu saniin inuma gargaaru jennee yaannaa. Egaa kana wajjiniin egaa waan dhufummoo waan jiruu fi waan nu ga'e isinitti himnaa. Hundumaafiyyuu haala amma jiru kanaan egaa oduun hin qabatamin akka dubbatutti Abiyyi rukutamee ambulaansii xiyyaraatiin biyyaa bahee biyya Xaaliyaanii akka jirudha. Garuu kana namni qulqulleessee jala muree dhuguma jedhee himin jiru dhuguma jedhee kan dubbate jiru. Hundumtuuyyuu shakkiidhuma isaati kan inni ibsu shakkiidhuma namni kan barreessu xiyyara tokko namni tokko barreesseedhe xiyyara kanaan deemee jedhee xiyyarri sunii fi namni karaa akkaawunti tiwiitarii nama sanii jala gallee hin jiru wanti suni garuu bal'inaan waan odeeffamaa jiruu fi dhuguma jennee tamannaa yoo dhugaa ta'uu baatee yoo dhuguma biyya keessa jiraataa rakkoon irra hin geenye ta'e haga ammayyuu silaa hin ba'a amma hin ba'a jennee yaadna.
har'umaayyuu miidiyaatti hin baa jennee yaadna hin ba'u taananii dubbiin kun dhugoomatuma deemaa jechuudha. Nutis qaama qulqulleeffannurraa yeroodhaaf qulqulleeffannee isinitti himna. Hamma dandeenye qulqulleeffachuuf yaallee jirra dhugaa dubbachuudha fi hanguma waajjira isaatti illee waajjira muummee ministeeratti illee bilbilee dubbiin kun yoo dhugaa ta'e yookiin soba ta'e nutti himaa jennee turre namni bilbila kaasu hin jiru achisi. Kanaaf waan baay'een egaa waanuma dhugaa fakkaatudha hamma tokko hanga parsantii 70 jenna. Taanee gara oduu keenya lammaffaatti deemnaa. PP Oromiyaa fi PP Amaaraa jidduu diinummaan itti fufee jiraedha. Egaa akka jedhanitti ammallee taananii rakkoon kun furmaata hin arganne. Jarri lamaanuu karaa hundumaaniyyuu walitti duulaa jiru. Hundumtuyyuu waan qaban sanaan hundumtuyyuu abbootii qabeenya isaanii aangoomsuu barbaadu. Abbootii qabeenya isaanitti kan aangoomsuu barbaadu. Lammaffaa sababa walirratti barbaadaa jiru. Ati akkas gootee jedhanii sababa walirratti barbaadaa jiru. Akka jedhamutti warri biltsiginnaa Amaaraa waan hedduu qabxii hedduu mootummaa warra PP Oromiyaa kanarratti argatan jedhanii jiru. Keessattuyyuu Shimallisii fi gareen isaa hedduun baay'ee badhaadhanii jiru. Mootummaa saamanii lafa gurguratanii qarshii garagaraa baankirraa fudhachuudhanii doolaariidhaan daldala biyya alaa kana qabachuun karaa baay'eedhaan egaa wal fayyadanii yeroo tokkotti miliyeenara otoo hin ta'in biliyeenara ta'anii jiru. Kan jedhu kan isaan kaasanii jiranii. Warri immoo Oromiyaa gama biraatiin warra Amaaraa kanaanii isin juuntadha. Isin ammallee taananii jeequmsa iddoo garagaraatti kan uumu isinidha. Matakkal keessatti jeequmsa kan uume isinidha. Gara Tigraayitti kan nu dirqisiistanii galaanuun jettan isinidha. Kun hundi kan gochaa jirtanii waan irraa fayyadamtanii jira. Wanta isin quubsini jira. Isin nu wajjiniin jirtu, isin wajjiniin jirra jettu malee nu wajjiniin hin jirtani. Kanarraa kan ka'e isin amannu jechaanii jiru jedhanii. Kuni egaa rakkoo guddaa uumuu danda'a jedhameera. Namoota garagaraas wal jalaa hidhuutu mul'ata. Amma nama tokko akka kaleessa isinitti hime hidhanii jiru. Namoota biraas akkasuma tibba kana itti daballa jedhanii dhaadachaa jiru. Waa'een Abiyyi kun gara tokkotti hin gorre malee waa'een Abiyyi keessattuyyuu akkuma jennu kana ta'ee jennaan immoo numaayyuu gargar bahuu isaaniiti, diigamuu isaaniiti. Jechuun dhaabichi diigamuu isaati. Hunduma caala kan yaaddoo biyyattii sanaa ta'uu dhaabichi haala amma jiru kanaanii already diigamaa jira, diigamees jira. Maal taanedha? Maaltu ta'uu malaadha? Durillee otoo laallee jennee akka dhaabatti gaafa laallee jennee oppiidiyoon haa xinnaattu, haa guddattu, ergamtuus taatu oppiidiyoon bara sanaa hamma tokko akka dhaabatti dhaaba qabdi, instituutioniidha. Wal arguu ture, wal arganii achiin booda mari'atuu ture. In mari'atu wanta deemaa jiruu fi wanta gochuu qaban wal mari'atanii deemu. Walgahii dhaabaa, walgahii oppiidiyoo jedhanii fakkeenyaaf yeruma qeerroon sochii geggeessu saniyyuu lafa jala akkasitti kan isaan mari'achaa turanii dhoksaatti Finfinneetti nu bosaasu jedhanii Adaamaa deemanii Adaamaa keessayyuu hoteela garagaraatti Sodareefaatti iddoo garagaraatti walgahii geggeessanii achirratti wal qoratanii wal cuunfanii deebi'anii dhufanii immoo bakka Adawaawii kanatti gochuu ture. Amma garuu sunis dhabamee jira. Amma walumaa galatti Oromoon instituushinii dhabee jira. Instituushinii siyaasaa, dhaaba siyaasaa walumaa galatti dhabee jira Oromoon. Abaa'oo taanaan abaa'oon cimee hanga deemuu hin dandeenye. Mootummaanis karaa itti cufee rakkina gara tokkoon ofittis fudhachuu qaba abaa'oonis. Mootummaa qofaa miti kan himachuu qabu. Gara tokkoon baay'ee hanqina guddaatu jira abaa'oo biratti. Mootummaan immoo hanqina abaa'oo kana caala akka hammaatuu fi daraan akka babal'atu godha. Damee gahaa banachuu hin dandeenye, namoota miseensa gahaa horachuu hin dandeenye. Haala kanaan abaa'oon duraan ispiriitidha jedhamee sodaachisu suni gara jifatamuutti yookiin immoo gara abaa'oon maqaa qofa jechuutti geessisuu ga'ee jira. Ofikoonis gara tokkoon akkasuma jarri lamaan cimanii deemuu
Otoo jennee ilaallu erga Baqqalaa Garbaa fi Jawaar fa'aa keessaa hidhamanii innis baay'ee dadhabbina guddaadha kan irraa argaa jirru. Laafaa jira. Karaa kanaanii dhaaba siyaasaa hin qabu Oromoon. Opiidiyoonni durumaayyuu egaa bilchiginnaa taate bilchiginnaan akka jedhan takkaa wal arganii hin beekanii takkaa mari'atanii hin beekanii sobu malee akka bilchiginnaan akka dhaabatti ijjannoo tokko hin qabanitti bilchiginnaan Oromiyaa jechuudha. Ijjannoo tokko hin qabanii akka bilchiginnaa Oromiyaatti wanti ijjannoo keenya kana hin raawwachiiste jedhaniiyyuu tokkoyyuu hin jiru. Kana dura yeroo tokko akka dhaabaa godhaniiti ijjannoo dhaabaa Oromiyaa godhanii wanta tokko wanti isaan kaasaa turan jira. Itoophiyaa haaraa akka ilaalcha Oromootti ijaarraa jedhanii goobanaanii goota goobanaanii gadhee miti goobanaan gurgurtuu miti waan akkasii naareetiivii haaraa ijaarra naareetiivii haaraadhaan biyyattii bulchina jedhanii akka bilchiginnaa Oromiyaa jedhanii wanti isaan kakaasan jira suni harkaa kufee erga suni harkaa fashaliin booda walitti dhufeenyi hin jiru wal mari'achuun hin jiru wal laaluun hin jiru waan tokko wanti Oromiyaan kana jedhamu hin jiru piliisiin bilbilinaayi. Kanaaf kanarraa kan ka'e egaa baay'ee waan nama yaachisu jira. Dur kan biyyattii sana baraare gara Oromiyaatiin opiidiyoonii cimaa dhufuu fi yoo xinnaate Oromoo nan dhaga'a. Oromoo digaa fi uummata Oromoo nan deebisa jedhee achiin booda uummata Oromoo tasgabbeessee uummata Oromoo gaafiin keessan nan deebisa. Anatu bakka isinii bu'ee jira. Namas nan qabaa, caas nan qabaa, humnas nan qabaa, hunduma nan qabaa. Kanaaf anatti dhiisaa jedhee uummanni Oromoos isaanitti dhiisee isaanitti hirkatee achiin booda duwwaa hafee jechuudha. Amma Abiyyi sana diige hundumaayyuu duwwaa godhe. Amma yoo xinnaatee jedhe namni walitti dubbachuu hin danda'u. Duraan dursee warra waliin galle walitti fide waliigaluudhaaf yaadni waliigalaa jiraachuu qaba. Yaada waliigalaa tokko otoo hin qabaatiin Amaarris, Oromoonis, warri Tigraay durumaa keessa jiranii, Sumaalenis, Sidaamanis hundumtuu keessa galanii achi keessatti amma dhaqanii dhugaadhaan waliigaluu otoo hin ta'in dhugaadhaan mari'achuu otoo hin ta'in wanti isaan godhanii dhugaarratti mari'achuu otoo hin ta'in waan Abiyyi jedhanii harka rukutanii deemudha. Abiyyi hin jiru taanaan dhaabichi hin jiru. Dhaaba jechuun Abiyyi jechuudha gama biraan. Bilchiginnaa jechuun Abiyyi jechuudha. Abiyyi hin jiru taanaan bilchiginnaan hin jiru. Guyyaa tokkotti wal rukutanii wal nyaatanii wal ari'u. Achiin booda maaltu ta'uu mala? Maali falli? Kanarratti egaa anuma qabaniin waan qabaniin gabaa ba'anii warruma amma jiran kanatti kan nuti iyyachaa jiru. Warruma jiran kanatu keessattuyyuu ofii abaanuuf qopheessuu qabu iddoo kanatti. Uummata Oromoo bakka bu'anii qaama biraa wajjiniin mari'achuu, qaama biraa ofitti qabu, qaama biraa wajjiniin soluushinii barbaaduun yeroo kanatti yeroo taa'anii yeroo ciisanii bulanii. Keessattuyyuu akkuma dur jechaa turtan warra kibbaa wajjiniin dhaabbilee siyaasaa kibbaa, dhaabbilee siyaasaa Sumaalee, Afaar, Beenishaangul, Gaambeellaa waan akkasii kana walitti qabdanii nuti kunooti alterneetiivii qabna. Yoo bilchiginnaan illee kufte bilchiginnaan Abiyyi hin jiru taanaan bilchiginnaan hin jiru, bilchiginnaan illee hin jirtu yoo ta'e nuti jirra jettanii uummata kanaa waadaa galuu qabdu, uummata kana tasgabbeessuu qabdu. Sana keessaa egaa furmaanni dhufuu kan danda'u furmaata yoo isin jirra jettanii uummata kanaa fi nutti hirkadhaa nu amanaa nuti rakkoon kamiyyuu dhufuu isinii dhaabannee warra kaan wajjiniin taanee qaama wajjin dubbachuu qabnu wajjin dubbannee achiin booda biyyattii kana rakkoo amma uumame kana keessaa baasna jechuu qabna. Kuni egaa long term solution yoo ta'in short termidha. Long termiin durumaayyuu Abiyyitu balleesse malee akki wayyaaniin jalqabde akka jalqabaatti akki wayyaaniin jalqabde waan gaarii ture. Wanta gaarii jechuun institutioniin baay'ee barbaachisaadha. Namni jiraatee jiraachuu baatee institutioniin sun jiraannan homtuun uumamu rakkoon tokkoyyuu uumamu.
Fakkeenyaaf amma Ameerikaan pirezidaantii yaraa argattee ture. Pirezidaantii yaraan sun even namoota jeequmsa kaasan wajjiniin jeequmsa kaasaa ture. Inni mataa isaatiin warra paarlaamaa biyyattii akka ajjeesanii hanga boombii hidhatanii akka deeman meeshaa waraanaa hidhatanii akka deemaniif akka namoota kana sodaachisan godhe ture pirezidaantiin biyyattii. Garuu siistama gaarii waan qabaniif akkasuma to'atan waan sana. Badiin tokko tongayin nama 5 dhabanis jechuudha. Saniin booda namticha kana immediately achirraa kaasan dhimmi kun waan jiruuf jechuudha. Instituutionicha cimaa waan qabaniif. Kanaaf dhaaba instituutionii ijaaruun hunduma caala nu barbaachisa. Paarlaamaan biyyattii paarlaamaa biyyattii jaalannus jibbinus. Kanaaf paarlaamaa dhugaa ijaaruun barbaachisaadha. Kan biraafu Sumaalee kaleessa jeequmsa hin jirre keessa jirtu ishee sanatti ni naaftanii Sumaaleen miseensi paarlaamaa pirezidaantii biyyattii Tigraay keessa loltuun keenya deemee jira du'ee jira dhimma loltuu keenya koottuu nutti himi dhimma lammiiti koottuu nutti himi eessa galanii ijoolleen kun jedhanii cinqamanii morma qabanii jiru namicha kanaan maaliif yoo xinnaate paarlaamaa waan fakkaateef kan keenya garuu paarlaamaan kuni wayyaanii wajjiniinis warra harka dhahaa ture. Paarlaamaan kun tokkoon isaanii barii dargii wajjiniinis warra turanidha. Dargii wajjiniinis paarlaamaa ta'aniiti kan harka dhahan. Nama tokko nan beeka ammaan. Yeroo dargiin jiru bara dargii san waan hama waan dubbachuuf nama qaanis miseensota dargii wajjiniin nama raawwachaa turedha. Achiin booda garagareetti immoo warra kanaafis akkasuma ta'e. Waabaa maalii ajjeesisuu ture. Ammas namni kun miseensa paarlaamaati. Ammas achuma ta'a. Egaa wayyaanee wajjiniinis akkasuma godhee deebi'ee immoo ammas Abiyyi wajjiniin akkasuma gochaa jira. Mee nama kanaan nama jettuun immoo gaararraa jettu. Paarlaamaa akkasiiti kan nuti qabu. Paarlaamaa ijjannoo qabu. Paarlaamaa yaada qabu. Paarlaamaa yoo barbaadan waan fe'an naa godhan malee ijjannoon koo ijjannoodha. Nama jedhu nama akkasii sanaadha biyyattiin kan dhabde. Nama 9 gaggaragaree nama 9 otoo sobu harrii baasee miti kan nuti barbaadu. Yoo xinnaate guyyaa tokko dhugaa dubbatee nama du'uudha kan barbaadu. Maal jechuun soban malee hin jiraatanii? Soban malee miseensa paarlaamaan ta'anii? Ummata filatame saniif itti gaafatamaadha erga jedhee rakkoon ummata sanii rakkoo isaa ta'uu qaba nama tokkoof jechuudha. Nama akkasii sanadha. Kanatti Sumaaleedhaa gadillee kan taane yeroo hunda biyya lafaa warra jiran keessaa isa dhumaa maybe Eritiriyaadha kan nuti caallu. Eritiraani waan hin qabneef jechuudha. Paarlaamaa waan hin qabneef. Sanaan ala biyya kamiyyuu waan caallu natti hin fakkaatu. Miseensi paarlaamaa tokko. Aadaan keenya kana nu barsiisu. Gadaan kana nu barsiisu. Gadaan ijjannoo qabaadhuedha. Ijjannoo qabaattes qabaachuu baattes waggaa 8 booda iddoo sana hin jirtu. Waggaa 8 booda si gahe dhalli biraa dhufu. Innis ijjannoo kan qabu baay'eetu jira. Ijjannoo sanaan waan uummanni barbaadu jedhanii gadaa keessa kan nutti toluu fi kan nu gammachiisu gadaa keessa namni ilaalcha isaatiin namni tokko dogoggoraan illee miidhaan irra ga'u jiru. Hundumtuu mirga guutuu qaba. Waan barbaadde aman, waan barbaadde taman, waan barbaadde dubbadhu akka barbaadde ta'e dhimma keetii miti. Gadaa caffeen gadaa kana wanti inni dhorku hin jiru. Kana guyyaa keessa baranne. Kanaafi kan guyyaa keessa wanti baranne kuni guyyaa keessa kan nutti dhufe kuni takka asitti hin cinne achitti hin cinne Amaara hin taane Oromoo hin taane jidduutti lama dhabii kan taane jechuudha. Warri paarlaamaa keessa jiranis. Kanaafiyyuu ammallee taanan waan kanarratti mari'adhaa, waan kanarratti dubbadhaa, waan kanarratti keessattuyyuu dhaabbileen siyaasaa keenyaa yeroo waan marii ammaan tana marii hatattamaa isin barbaachisaa jechaa jirra. Kanaaf warri baay'een nuuf galchaa waan hin taane yoo jenne gara oduu ittaanutti deemna. Oduun ittaanu
oduun ittaanu kan Sumaalee fi Affaar warrukutaa jiruudha. Har'a egaa waraana hamaatu gaggeeffamaa ture. Sumaalee fi Affaar jidduutti warri Affaar akka jedhanitti warri Sumaalee Jibuutii wajjin ta'anii pirezidaantii Jibuutii wajjin ta'aniiti rukutaa jiranii. Humni kuni humna Alshabaabiis maali IS jedhaniiti kan isaan dubbachaa jiranii. Dubbiin IS kuni deebi'ee ka'aa jira ammallee Oromiyaa keessattis dhimma amantiitti hirkachuutu jira. Fakkeenyaaf har'aa miidiyaadhanii namoota Kawaarija maalii qabannee jirra Baalee keessatti jedhanii odeessaa jiru. Kawaarijaa fi Alshabaab yookiin ISIS akkuma falaasamaatti iyyuu waan waliin deemanii miti tokkos miti. Lammaffaa warri Kawaarijaa dhuguma mootummaadhaa fi beekamtummaan kennanii garuu ilaalcha amantaati suni meeshaa waraanas warra qabatanii miti warra mootummaa kanaaf beekamtiin kenninee fi safariin irratti warra amananiidha. Walumaa galatti garuu nutti agarsiisaa jiru dhimma amantii kanaanis namoota hidhuu akka jalqabanii fi namoota rukutuudha akka karoorfachaa jiraniidha kan dhagaa jirru. Dhimma amantaa kana ilaallatee kanumaan egaa Somaalee fi Affaaris waraanni kun akkasitti itti deemee jennaan balaa guddaa geessisuu danda'a. Namoonni hedduun du'aa jiru jedhu keessattuu mootummaan Affaar har'a baasee jira. Mootummaan Somaalee na weeraree jira jedheeti kan mootummaan Affaar kan baasee lafa narraa fudhachuu fi babal'achuu fi jedhaniiti kan jedhee jiru. Oduun itti aanee jiru Dammaqaan har'aa gara Chaagnii deemee ture. Chaagniitti waa lama kan inni godhe. Tokko warra Matakkalii buqqaanii yookiin baqatanii dhufaniidha. Lammaffaa Yuunivarsiitii Chaagnii har'aa eebbisiisee jira. Eebba barattoota kanarrattis argamee jira. Eebba barattoota kanarratti argamee eebba barattoota kanarratti yaada kennee jira. Hunduma caalaa warra Matakkalii buqqaan sana irratti achitti argamee jajjabeessee jira. Nu jajjabaadhaa gooftolatoo, nu jajjabaadhaa waan gaariirra jirtu jedheenii jira. Kanuma wajjiniin waan ajaa'ibaa kan inni kaasee kana duras kan ittiin qeeqame ammas garuu qeeqa sana otoo fudhatin ammallee maal fiddu kan qeeqa kana baay'inaan kaase warra Oromiyaati, PP Oromiyaati. Amaarri hidhachuu qaba. Amaarri deebi'ee hidhachuu qaba. Hidhatee of ittisuu qaba. Kanaaf immoo waan barbaachisu isinii goona. Qawwee mootummaan isinii kenna. Qawwee mootummaan isin hidhachiisa. Jedheeti ifatti itti dubbateera. Kun egaa badii guddaadha. Maaliif akka itti callisan hin beeknu. Waan kun maal akka fiduu deemus isaan hin beekani garuu rakkoo guddaa uumuudhaa deema. Wanti kun maaliif yoo akkasumatti namni hundi qawwee hin hidhata ta'e qaamni hundumtuyyuu mootummaan nama dhuunfati qawwee bitee kennee hidhachiisa taananii bakka itti dhaabbatu hin qabu kun. Uummanni biyya sanaa miliyoona 110 qawwee miliyoona 110 jira jechuudha. Kun immoo waan hin malleedha. Waan hin taanedha kuni. Kanaafi lammaffaa hundumtuyyuu hoo hidhate hundumtuyyuu waraana walitti bana. Hundumtuyyuu qawwee qaba. Hundumtuyyuu waan barbaade gochuudhaaf duubatti hin deebi'u. Namni qawwee qabu, namni meeshaa waraanaa of harkaa qabu maatii isaatiifis hin tolu, qaama biraatiifis hin tolu. Namumti aaree callisee walitti meeshaa waraanaa walitti fudhate wal fixuutti deemuu danda'a. Kana nageenya naannoo kana amansiisaa kan godhu, nageenya naannoo kana hunda caalaa kan amansiisaa godhu rakkoon suni, rakkoon walitti bu'iinsaa suni maal inni jedhanii bu'uura rakkoo nageenyaa yoo furanidha. Qawwee hidhachiisuu miti. Uummanni rakkoo sana hin beeka. Maal inni rakkoon walitti bu'iinsaa kun? Hanga akka Abiyyi jedhutti biyyattii sana keessatti hanga ammaa walitti bu'iinsi 114 geggeeffamee jira. Tarii kan isa keessaa hunduma caala kan caalaa walitti bu'iinsi guddaan geggeeffame isa Tigraay keessa waraana biyyattiitii fi waraana Hoowaat jidduu yookiin Abbuutti jidduutti geggeeffamedha. Haala sanaan akka amma dubbatamaa riipoortii dhufaa jirutti namni 30,000 ol achirratti wareegamee jira.
rakkoon kun rakkoon kana hundumaayyuu bu'uurri isaa eessa jira? Sirna darbee hin deebisnuudha. Bu'uura isaa yoo deemnee bira geenyu hundum deemnee qorannee lafa qonnee gaafa bira geenyu sirna darbe kana akkamitti ilaallata? Tokko sirni kun gaariidha jedha. Sirna kana wajjin kan jiru eenyudha? War iliitii Amaaraa. Iliitii Amaaraa, ilaalcha Amaarummaa, ilaalcha impeerii, ilaalcha sabaaf sablammii gadi qabee mirga sabaaf sablammii dhiitee federaalizimii heera mootummaa kana balleessee kan biraa yookiin kan duriitti deebisuudha. Tokko kanaadha. Tokko immoo warra kana sodaatu. Warri kana sodaatuu fi akkas ta'uu hin qabu heerri amma jiru kuni rakkoo qabaachuu danda'a. Rakkoo qabaatus rakkoo kana furmaata laannee isa keessaa rakkina jiru sana sirreessinee walii wal kabanyee akkuma federaalizimiin keenya naannoleen ofiin of bulchanii sabaaf sablammiin ofiin of bulchanii naannoo isaan irratti abbaa biyyaa, abbaa naannoo, abbaa lafaa ta'anii bulchanii isa sana barbaannadha. Isa sana irratti Dammaqa Makonnin har'as kan jedhu maaliin naannoon tokko lafti tokko kan saba tokko qofaa miti kan bira. Look, ani Ameerikaan jiraadha. Ameerikaa gaafan jiraadhu lammii Ameerikaa ta'uu hin danda'u. Lafaa ka'ee garuu Ameerikaan kan kooti jechuu hin danda'u. Ameerikaan kan Ameerikaati. Ameerikaan jalqabatti abbaa qabdii kan natiif Ameerikaati. Abbaa ta'anii dhufanii kan jiran jiru. Yoo Ameerikaa jiraadhu akka Ameerikaatti jiraadha. Seera Ameerikaa eegee. Uummanni tokko callisee lafaa ka'ee lafa nama biraa deemee irra qubateeti. Achiin booda lafti suni kan kooti. Ani mirgan qaba as keessaa. Ani mirga qaba dhuguma. Garuu lafa kana sirraa fuudhadheeni lafni kuni kana baluuti yookiin kan kooti jechuu danda'a. Akkas taanani maaliif Tigraay keessaa kan lafa Tigraay sana maaliif kan Amaaraatti jedhu? Kan Amaaraa ta'e kan Tigraay ta'e maaliif adda? Kan Tigraay irratti kan Tigraay wajjin walitti walloon. Kan Oromiyaa irratti walloon. Kan Beenishaangul irratti walloon. Gara tokkoon immoo kan isaanii ta'uu qabu lafti abbaa qabaachuu qabdu hundumatu irra jiraachuu qaba. Kanaaf rakkoo kana furmaanni isaa ammallee taanan sirna federaalizimii sana mootummaan kuni mirkaneessuu qaba. Uummata biyyattii sanaa deebisee waadaa galee kuni takkaayyuu ittiin bu'amu takkaayyuu rakkoon irra hin ga'u jedhee achi waadaa galuu qofa otoo hin ta'in eegumsa guddaa yoo godhee fi sabaaf sablammii aangoo isaanii yoo kennee fi warra akkasitti kunoo akka barbaadan ta'anii akka barbaadanitti nama barbaadan maqaa balleessanii nama barbaadan hidhanii nama barbaadan ajjeesan kana isaan kana yoo adabuu baate yoo bakkatti galchuu baate yoo duuba iddoo isaanii malu akka biyyattii sanatti biyyattiin hundaaf taate akka isaanii malu bakka isaanii malu sana isaaniif hin kennu taanani walitti bu'iinsi kun yoomiyyuu hin dhaabbatu. Qawwee hidhatanii hidhachiisuu baatanii furmaatan ta'u sun. Qawwee Amaara hidhate kun isin hidhata wal fixuu ta'a malee akka artistiin keenya Caaluun jedhee wal gaggalaafata taati malee furmaata hin ta'u. Furmaata kan ta'uu danda'u furmaanni waliin dhufa mariin dhufa. Waliin ilaalu wal mararfachuudhaan dhufa. Wal mararfachuu waliin ilaalu mari'achuu rakkoo fi karaa nagaatiin fixuu dhabuutu sana fide. Anatu si beeka sana fide. Itoophiyaan akkasiidha jechuutu sana fide. Itoophiyaan akka sabaaf sablammiiti malee akka saba tokkoo miti. Saba tokkos hin fakkaatu. Saba tokko haa fakkaattu. Nuti ijaare, nuti sibiintoodha, nutu maaliidha, nutu ijaare, nutu gooftaa isheeti, waaqa isheeti, nu waaqeffachuu qaba gaafa jedhan ilaalcha akkasii kana adabuu dadhabuun ilaalcha akkasii kana lakki jechuu dadhabuun inni kun rakkoo guddaa biyyattiitti fide. Kanarraa kan ka'e ammallee taanan jijjiiramni kun bakka ga'uu hin danda'u rakkoo guddaatu biyyattii mudachuudha deema. Egaa gama biraatiin gara oduu sadaffaatti deemna. Oduun sadaffaa Suudaaniin
waraana fi qophooftee jirti jedhama. Sudaaniin karaa garaagaraatiin dubbattee jirti. Lafa koo qabattee jira. Lafa kootirraa hin bahu. Lafa koo gadi hin dhiisu. Lafti kun kan kooti eessayyuu dhaquu hin danda'u jechaa jirti. Egaa Sudaaniin gara kanaanii meeshaa waraanaa gurguddaa loltuu hedduu gara daangatti fe'aa jirti jedhamaa jira. Mootummaanis kanaaf qopheessaa jirti. Oduu tokkotu keessaa dhufaa jira. Akka jedhutti somebody from the Prime Minister office told me that he is on duty right now. After 30 minutes, he will come to media. Egaa meeyin ilaalla. Isasi daqiiqaa 30 booda dhuguma gara miidiyaatti yoo dhufee jedhee gara ofiisa Prime Ministeriitti akkas nuun jedhan jechaa jira. In ilaalla hundaafiyyuu dhufee dhufuu baatee hundumaafiyyuu egaa oduun keenya ittaanu Norween akeekkachiisa kennitee jirti. Norween akeekkachiisa kennite kanaanii akeekkachiisa Norwee kanaanii keessattuyyuu maali jedhama gender based violence, sexual and gender based violence kana dhibbatti balaaleffannaa. Namoonni waan kana raawwatanii immediately ammaan tana akka qabamanii seeratti dhiyaatanii akka waan kun dhaabbatu jedhanii jiru. Kana akkuma isinitti kana duraa Belgium balaaleffatteerti, Neezerlaandi balaaleffatteerti. Neezerlaandi egaa mootummaa Abiyyi deeggaraa jirti kan jedhamtudha. Kaleessa Poolaand balaaleffatteerti. Norween itti dabalamteerti. Kanaafi wanti kun baay'ee balaaleffatamaa jira. Rakkoo guddaa Abiyyi irraan ga'uu ni danda'a jedhamee yaadama. Hunduma caala kan rakkoo uuma jedhamees kan yaadamu isa mootummaa addunyaattis dhiyeessuu jechuun war crime-dhanis itti gaafachiisuu danda'a kan jedhamee yaadamu. Isa kana gama biraanii Ameerikaan nama gara Itoophiyaatti erguudhaaf jedhamee jira. Tarii namni kuni torban kana keessa gara Itoophiyaa deemuu ni danda'a jedhamee yaadama. Egaa Joe Biden filatamee jira amma. Joe Biden namoota garaagaraa muudataa jira. Namoota baay'ee namoonni baay'ee muudama argatanii jiru. Namoota garaagaraa gosa garaagaraatirraa ilaalcha garaagaraatirraa muudaa jira. Hunduma caala warra Laatinii, warra Raashiyaa, warra Eeshiyaa, Afrikaa isaanii Kaamelaa Haaris akkuma isinitti kana duraa abbaan ishii Jamaayikaadhaa dhufee asitti Los Angelesitti kan dhalatte ishiini. Haati ishii immoo Indiyaadhaa kan dhufte. Joe Biden immoo gara haadhatiin Ayiriishidha. Gara abbaatiin Ayiriishii fi Ingilishidha. Innis egaa maatii baqattootumarraa abbaa isaatu baqatee dhufee inni asitti kan inni dhalate. Namoonni kunis akkasuma gurraacha fa'aa kan garaagaraati kan inni kennaa jiru. Kaleessaa nama tokko muudee jira jechuun secretary, chief of secretary kan Ameerikaa yookiin Taamaayyoorii biyya keenyatti jennu sanii gurraacha kan inni muudee. Akkasumas dubartii saala jijjiirtee dhiira saala jijjiiree dubartii taate dhiifama. Akka ministeera fayyaa godhee muudee jira kaleessa. Transgenderii jechuudha. Transgenderii ta'uun kan jalqabaati pozishinii kana qabachuudhani. Gama biraatiin gurraachi ajajaa waraanaa Ameerikaa ta'uunis kan jalqabaati. Haala kanaan egaa waan baay'ee muudaa jira. Hanga ammaa Afrikaan Ameerikaadha yookiin dhimma Afrikaa kan hordofu hin muudne har'a yookiin boru yookiin har'aa fi boru sanbata torban dhufu keessa hin muude jedhamee eegama. Erga sana muudeen booda namni tokko gara Itoophiyaatti hin deema. Achiin booda Itoophiyaa keessa wanta godhamaa jiru kana keessattuu dhimma waraana Tigraay kana akkatti dhaabanii fi
dhimmoota uummata beela'ee kana uummata rakkachaa jiru kana isa kana akka qoratanii fi akka mootummaa wajjin dubbatan jedhamee garasittiin ergama jedhamee yaadama. Kanuma wajjiniin UN'n dhimma Itoophiyaa kana ilaalchisee yeroo gabaabaa keessatti mariin geggeessa jedhamee yaadama. UN'n tarii kan inni yaadaa jiru namni tokko karaa Ameerikaa irraas achi deemee erga deebiin booda gabaasa waliigalaa Ingilizirraas Ameerikaa irraas erga fudhateen booda gabaasa waliigalaa sanirratti hundaa'uudhaanii murtii tokko dabarsuuf deemaa jiru. Ammas akka jedhanitti Abiyyi akeekkachiisaa jiru. Gargaarsi uummata rakkate kanaa gahuu qabaa. Gargaarsi uummata rakkate kanaa hin gahu taananii lammaffaan waraanni hin dhaabbatu taanan walitti bu'iinsi kun itti fufa taananii rakkoo guddaatu uumamuudhaaf deema. Kanaafiyyuu waraana kana dhaabii jedhanii dubbatu jedhamee jira. Egaa kanaanii fuulduratti wanta gurguddaatu as deemaa jira. Yoo biyyi nagaa taate yoo akki fonqolchi mootummaa kunis waan garaagaraa uumuu baate egaa wanti deemaa jiru wanti dhufaa jiru kana fakkaataa jedhama. Egaa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Oduun keenya har'aa kanumaa. Yeroo hundumaayyuu filannoon keessan simbirtuu miidiyaa ta'u simbirtuu miidiyaa yeroo hundumaayyuu oduu qabatamaa oduu madaalawaa galgala sa'aatii 11 akka Minnesotaatti qabatee isinii dhiyaata. Isin bira immoo ganama nu bira galgalaa. Kanaafi warri ganama isinii ta'e warri bultan nagaan bulaa, warri ooltan nagaan oolaa. Akkasuma sponsora keenya irraanfannu African Light Book and Coffee Shopidha. Adreesiin keenya www.africanlightbookandcoffeeshopidha. Kitaaba bitadhaa, buna bitadhaa, akaayii bitadhaa. Kanumaan gargar baanaa, kanumaan nagaatti isiniin jennaa.